Ashamaa akka mul'atan fayyaa keessan hundumti keessan iyyuu nageenya rabbi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maala fide yoo jettani muuzidha, avokaadoodha. Isaan kana rifeensaaf maaksii hojjechuuf deema. Oiliin immoo itti fayyadamu avokaadoodha. Inni kunis avokaadoo oiliidha. Isaan kana sada waliin makeen rifeensa maaksii hojjedha jechuudha. Qulqulleessa walitti deema. Kinooti haala kanaan qulqulleessira. Avokaadoon hunduma fayyadamee muuzii garuu tokkichuma. Maaliif akka rifeensa baay'ina rifeensi keessan baay'ina qabutti yoo rifeensi keessan baay'ina qaba baay'istanii hojjechuu hin dandeessu. Avokaadoon baay'ee bareedaadha rifeensa keenyaaf. Avokaadoo yeroo rifeensa keessan miiccatan akkasitti hojjettanii dibattanii itti fayyadamtanii gaariidha. Ogaa miiccachuudhaaf jettan jechuudha. Kunillee oiliin avokaadoo jechuudha. Innis baay'ee gaarii. Gizee miiccannu bichaadhaaf isaan kun miiccachuudhaaf gizee jennu itti fayyadamna malee miiccannee warranne miti. Akkasii oilii ogaa fayyadamtan sin akkuma rifeensa keessanitti oiliinis baay'ina isaa jechuudha. Baay'istaniis fayyadamuu hin dandeessanii xiqqeessitaniis ani xiqqeessitan fayyadamaa kana guutuu isaa miti gimmaasha isaati ani fayyadamee jechuudha. Baay'istanis fayyadamuu hin dandeessan. Murteessan baay'ina rifeensaati. Asumatti naqadhasasi daakira tan gargar jechuudha. Avokaadoon baay'ee gaariidha. Yeroo hundaa hin argamu malee mana tokko tokkotti yeroo hundaa bitanii malee rifeensa keenyaaf baay'ee gaariidha avokaadoon. Garuu yeroo mana tokko tokkotti yeroo hundaa hin jiru. Oilii isaas bitaatti fayyadama baay'ee rifeensa keenyaaf. Akkasumallee kaastar oiliinis gaariidha. Akkasisiniin jedha. Amma rifeensa kiyya immoo dibadhee waliin laala. Rifeensa koo dibadhee sin agarsiisa. Iddoo lamatti addaan qoonne malee haala gaariidha wal nuuf hin gahu rifeensa keenya jechuudha. Bareechine waliin geenya akka iddoo hunda waliin nuuf gahutti jechuudha. Iddoo jidduu isaatis wanta akkasitti mataa rifeensa keenya dibannu rifeensa keenya dheeressuudhaaf miti bichaadhaaf miti. Rifeensa keenya dheeressuudhaaf isin dibanna garuu sumaafillee bichaa miti akka rifeensi keenya inni jalaan ciccinne akka rifeensi keenya fayyina argatuuf rifeensi keenya bubuqqa'uudhaaf akka inni jalaan bubuqqaaneef jechuudha. Malee yeroo hundumayyuu dheerinaaf bichaa miti warroonni dheerinaafis rifeensa dheeraa qabdanis
Dhiiranaaf bichaa osoo hin taane haala rifeensi keenya haa bifni isaa nuuf miidhagu jechuudha. Tokko dhiiratee kalariin rifeensa keenyaan bareeduun ciccitafuma isaatiif jechuudha. Isa kanaaf xiqqoo ishee nu gargaara. Yeroo hundaa rifeensa keenya kunuunsine sirriitti nuuf dheeratas warri gabaabaa qabdanis jechuudha. Bakka kana warri gabaabaa qabdanis hin dheerata. Kennoota haala kanaan shaashii soo hidhattan dandeessanii xiqqoo shidoo shaashii hidhattanis gaariidha. Ogaa akkas dibattan gaariidha rifeensa keenyaaf. Isaan booda isaatti akkas gaa ta'u gimmaashas haa ta'u ofirra tursiistaniit miiccattan jechuudha. Akkas isiniin jedhaa. Viidiyoon kun isin tole laayik naaf godhaa, sabskiraayib naaf godhaa. Fayyaa naaf ta'a.